Akkam jirtu dhaggeeffatootaaf jaallattoota qophii daandii wangeelaa show biyya alaa biyya keessa teessanii qophii keenya kan dhaggeeffattan hunduma keessan nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtanitti isiniif abaayatu jenna. Har'a qophii keenya keessatti waa'ee raajota sobduu Amaloota raajota sobduu isinii qabanneerra. Kanaafiyyuu asirratti kan nu hubachuu qabdan raajota sobduu ta'ee raajota dhugaa warra ofiin jiru ta'u waa'ee raajii wajjin rakkina tokko akka hin qabne nu hubatamuu jala muramee nu hubatamuu qaba. Dabalataan immoo hubachuu kan isin qabdan akkuma raajonni sobduu jiran raajonni dhugaa kan waaqayyoon tajaajilan ergaa waaqayyoo harkaa fuudhanii saba isaanii kan geessanis jiru. Kanaafiyyuu waan lama irratti nu hubachuu qabdu. Tokkoffaa raajota kamiyyuu jiran rakkina hin qabnu, walitti bu'iinsa tokko illee hin qabnu. Lammaffaa akkuma raajii sobduun jirtus raajii dhugaan jiraachuu isaanii nu hubachuu qabdu. Kanaafiyyuu akkamittiin akka baafattanii fi akkamittiin adda akka baafattan jenneetu kaayyoon keenya inni guddaa kan kana qopheessine. Kanaafiyyuu subscribe, share, like, comment gochuun hin irraanfatinaa. Gara qophii isaatti isin dabarsina. Dura waa'ee raajota sobduu dhufan yookiin hiikkaatu laatiniif dura macaafa qulqulluu harkaa qabdu yoo ta'e macaafa Ermiyaas boqonnaa 23 lakkoofsa 9 walii wajjin dubbisna. Sababii Waaqayyo karaa dubbii isaa isa qulqulluu waa'ee raajotaa anatti dubbateef garaan koo ni raafame, lafeen koo hundis ni romme. Ani akka nama machaa'ee fi akka nama daadhii wayinii of wallaalchisee nan ta'e. Namoonni Waaqayyoof hin amanamne biyyicha keessa guutaniiru. Lafti sababii abaarameef hundumtuu gaddeera. Koloon horiin keessa dheeddu ni goge. Hundumti isaanii wanta hamaa duukaa ni bu'ani. Aboo isaaniittis nama ni miidhu. Ameen. Kun raajii Ermiyaas kan inni barreessira waa'ee raajii sobduu fi waa'ee raajii sobduu qofa otoo hin ta'in waa'ee luboota xuraa'ummaa mana qulqullummaa keessa danda'ee hojjetanidha. Kan isin guutummaa isaatti utuu dubbisattanii waa'ee raajii sobduu waan baay'ee kaaya waan ta'eef boqonnaa 23 guutummaatti dubbifattanii fixuu hin dandeessu. Baay'ee amma lakkoofsa 40tti waan qabuuf fi lakkoofsa 40tti waan qabuuf dubbistanii fixuu hin dandeessu. Mee yeroo raajota sobduu jechuun maal jechuudha? Hiikkaasaa namoonni baay'ee hiikkaa adda addaa kaa'u. Akka kootti yookiin akka naagareetti raajota sobduu jechuun maal jechuudha kan jedhu yeroon isinii kaa'u. Wangeelis waa'ee raajota sobdootaa waan baay'ee kaa'eera. Hiikkaa ani kennuufi raajota sobduu jechuun sobaan raajuu yookiin abboommii waaqayyoo kan hineen abboommii yaada mataa isaanii yaada fooniin kan raajan utuu hin ergamin ergamneerraa, utuu hin dhagayin dhageenyeerraa, utuu hin argin argineerraa, iddoo akkasitti nutti mul'ateera waaqayyoo, iddoo akkasitti nutti dubbateera jedhanii kan sobanii soba raajan kan abboommii waaqayyoo cabsuun fedhii foon isaanii guuttatan raajota sobduu jennee diffaanii gochuu ni dandeenya. Kanaafiyyuu nuyi akka daandii wangeelaa shootti yeroo diffaanii goonu raajii sobduu kana walumaa galatti shiftaa jennaan. Shiftaa hafuura qulqulluu manfisaawii shiftaa jedhan tokko yookiin shiftaa hafuura qulqulluu jennee kaa'uu ni dandeenya. Maaliif yoo jettani dura ijoollummaa keenyatti shiftaa umaatiin keenya yeroo nutti himani kan abboommii seera biyyaa kan hin eegne kan caakkaatti galee nama hatu kan durba namaa daffaaru kan maatii namaa diigu kan abbaa warraa bakkeedhaa qotachaa olee manatti yeroo galu karaa irratti eegee ajjeesu kan maatii isaa adda adda baasu. Kanaafiyyuu shiftaa warri kunis shiftaa hafuura qulqulluu jennee keenya. Maaliif yoo jettani isaan kun seera qabu, seera irra keessaa qabu jennee ilaalla. Seera isaanii keessatti jaarsonni isaan dura ta'an waldichaa isaanii kun diigamuu fi karaa warra
waldaa Hibratii ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ሴር ወይ በራ ሴሪቻ ገሩ ከፍለቴ raajota apostoloota nama sadiin caalu wadi kan fudhanne kanaafiyyuu warri kun seera qabaataniyyuu seerri isaanii seera sobaa yookiin fakkeessuu jennee keenya kanaafuu shiftaa afur qulqulluu hataa jiru isaanis eewnataa jiru namataa jiru sobaa jiru goyyoomsaa jiru afur qulqulluudhaan waan baay'ee hojjechaa jiru biizinasii baay'ee hojjechaa jiru mana namootaa diigaa jiru waan jechuudha hin jedhamne yookiin jecha waaqayyoo sagalee waaqayyoo kan itti iddoo hin jedhamne irratti kan jijjiiraa jiran jiru. Wangeeluma keessaa kan kun marraxamee baa kun marraxamaa miti kun qaalii bareedaadhaaf naam jedhanii kan dubbatan baay'ee jiru. Barsiisuu sobaa baay'ee kan barsiisan jiru. Kanaafiyyuu warri kun shiftaa yoo jenne yoo itti xinnaata malee ittiin guddatu jennee. Luqqaasii adda addaa isinii kennuu ni danda'a waa'ee raajota sobduu irratti. Maatiyoos 24 lakkoofsa 11 dubbifachuu ni dandeessu. Galaatiyaa lakkoofsa 1 6 hanga 9 dubbifachuu ni dandeessu. Akkasuma akkuma jalqaba isinii dubbise macaafa Ermiyaas raajicha boqonnaa 23 guutuusaa dubbifachuu ni dandeessu. Ergaa Yohaannis isa duraa 4:1 dubbifachuu ni dandeessu. Har'a ani kaayyoon daandii wangeelaa shoo tokko wangeela wal hubachiisuudha waan taateef raajota sobduu kan akkamittiin nutti dhufanii yookiin akkam maal fakkaatu bifti isaanii akkamittiin immoo adda baafachuu kan dandeenya kan jedhudha kan k.k.f yookiin isinii kennuudha jechuudha. Raajota sobduun akkamittiin dhufu yoo jedhame akkamittiin dhufan yoo jedhamne waa'ee raajota sobduu yoo dubbifattan intarneetiirraa Wikipiidiyaa galtanii waan baay'ee argattu. Raajota sobduu bara Israa'el keessa akkamittiin akka turan angaruu isaa keessaa xixinnoo ishee kan akka yaada daandii wangeelaatti isinii fuddee bahe raajonni sobduu akkaataa raajonni itti dhufan waan afuran isinii kaa'u waan sadiin tokko isin ka'a. Tokko bifa waaqayyoon waaqessuun dhufa. Akkuma worshippii gooftaa keenya Yesuus kiristoosiin worshippii goonu isaanis bifuma waaqayyoo waaqessuutiin ni dhufu. Inni immoo Luqqaasa Qorontos 2:11-12 hanga 15 dubbifachuu ni dandeessu. Tiitoos 1 hanga 16 dubbifachuu ni dandeessu. Lammaffaa akka isaan ittiin dhufanii maqaa gooftaa keenya Yesuus kiristoosiin ni dhufu. Maqaan gooftaa keenya Yesuus kiristoosiin ni dhufu. Innis macaafa keenya keessatti kakwaara keessa Maatiyoos 24:5 irratti dubbifachuu dandeessu. 11 irra jira, 24 irra jira. Maatiyoos boqonnaa 24 dandeenyaan guutummaa isaa dubbifadha. Sadaffaa dinqii hojjechuun ni dhufu. Bara kana baay'ee dinqii hojjechaa jiru. Dinqiilee hin hojjetamne hojjechuun baay'ee amma nama dinqiisan nama wangeela sirriitti beeku yookiin nama waaqayyoo mi'amma itti doggorsanitti ni ga'u. Tokko Luqqaasii yoon isinii kennee seera keessa deebii 13 boqonnaa 13 lakkoofsa 1 hanga 5tti dubbifachuu ni dandeessu. Maarqoos 13:22 dubbifachuu ni dandeessu. Mul'ata Yohaannis 13:13 dubbifachuu ni dandeessu. Tasaloniqee lammaffaa 2 boqonnaa 2 lakkoofsa 9 hanga 12tti dubbifachuu ni dandeessu. Wangeela Yohaannis 8:44 dubbifachuu ni dandeessu. Kanaafiyyuu gabaabatti raajota sobduu akkamittiin dhufu? Tokko bifa waaqayyoo waaqessuun dhufu. 2 maqaa gooftaa keenya Yesuus kiristoosiin dhufu. 3 dinqii hojjechuudhaan ni dhufu jechuudha. Kanaafuu wada akkas godhanirraa of eeggachaa deemaa. Amaloota raajota sobduu. Amaloota raajota sobduu kana yoo bartan raajii sobduun kamii dhugaan kamii kan jettu adda baafachuu ni dandeessu. Amaloota raajota sobduu wantoota gurguddoo isinii kenna. Tokkoffaa utuu hin ergamin ergaa dhaquudha. Fakkeessuuf jechuudha. Amma Saamu'eel Daawitii yeroo dhaqee dume ergamee dhaqee miti inni. Isaan immoo isuma sana fakkeessuuf jedhanii hin fakkeessu dhaqanii waaqan nu erge jedhanii hin dubbatu. Mee yoo fudhattan Ermiyaas immoo kanarrattis sirriitti lafa kaa'eera waa'ee kanarratti ergaa utuu hin dhaqin akka isaan dhaqanii dubbateera. Isiniin dubbisa Ermiyaas boqonnaa 23 lakkoofsa 21 irratti akkas jedha. Waaqayyo ani raajota kana hin ergine
isaan garuu ergaa ofii isaaniitii fudhatanii ni fiigu. Ani isaanitti hin dubbanne, isaan garuu raajii ni dubbatu. Kanaafuu utuu hin ergamin ergamuu Ermiyaas boqonnaa 23 dandeenyaan Ermiyaas guutuu isaa dubbifadhaan. Lammaffaa immoo amalli raajii sobduu waan garaa isaanii itti yaadan si dubbatu. Bara kana baay'ee guutuudha kun TV chaanal adda addaarra waan jiraniif YouTube irras argachuu ni dandeenya. Waanuma garaa isaanii akkas taata ol kaataa poozitiivii dubbatu poozitiivii duwwa. Kana immoo Luqqaas adda addaa keessatti ilaaluu ni dandeenya. Luqqaas boqonnaa Ermiyaas 23 ammas 26 hanga 32tti Ermiyaas boqonnaa 14 irratti dubbifachuu ni dandeessu jechuudha. Sadaffaa amala raajota odeeffannoo funaan yeroo tokko FBI natti fakkaatu odeeffannoo baay'ee dibbiliyaamanii baay'ee gadi fageessanii funaanuu odeeffannoo kuni namni dhugaa ba'ee jira. Odeeffannoo adda addaa narraa funaananii waan akka ambootti ta'e ambootti kan odeeffannoo kana dhaga'ee jira. Odeeffannoo baay'ee duraanii namni lubbuun isaanii darbamee jira. Kanaafuu Ermiyaas boqonnaa 23 27 Ermiyaas 23 30 kan sirriitti dubbifadhaa. Bu'aa argachuun ni tattaaffatu. Bu'aadhaaf biizinasmaan bu'aadhaaf baay'ee tattaaffatu. Bu'aa yoo argatan immoo of beekumtii isaanirra darbee of beekumtii bu'aa argachuudhaaf baay'ee tattaaffatu. Miilkiyaas 3:11 irratti ni dubbifachuu ni dandeessu. Faayidaadhaan immoo abdii sobaa labsu. Abdii sobaan kunis ni guddatta, biyya laafaata, barnoota eenyullee hin arganne argatta, barnoota dursitaa, intala bareedduu fuutaa, intala akkasii fuutaa, waaqayyo akkasiin jira. Akkas jechuun poozitiivii duwwaa dubbachuu yeroo tokko karaa kee irraa deebii, karaan kun sirrii miti, karaa kanarra deebii kan jedhanii hin gorsine abdii sobaa labsuudha. Inni jaaffaan immoo bara dhumaa keessan taa'ee nama taa'aa jirus kana karaa dhugaarra nama kaachisu, karaa dhugaarraa karaa wangeelii jedhurraa nama kaachisanii dinqii adda addaa hojjechuudhaan amma namoonni karaa dhugaarraa kaachutti nama kaachisu isa immoo isinii dubbiseen ture raajii Ermiyaas isa caafirratti. Kanaafiyyuu amaloota raajota sobduu waan jaansinii kaa'ee kiipointii kan jedhe kaa'e utuu hin ergamin ergaa dhaquu. Lammaffaa waan garaa isaanii yaadan dubbachuu. Sadaffaa odeeffannoo funaanuu FBI jedheen kaa'anii. Afuraffaa bu'aa argachuuf tattaaffachuu. Shanaffaa abdii sobaa labsuu. Jaaffaa karaa dhugaadhaa nama kaachisu. Kanaafiyyuu kana hunda irraa of eeggachuun gahee keessan jedheenan. Baay'een keessan warri raajota jaallattanii akka natti gaddetan nan beeka. Garuu natti gadduun keessa bu'aa hin qabu. Wangeela bu'aa godhannee utuu deemnee, hundee godhannee utuu deemnee baay'ee barbaachisaadha. Kanaafidha. Inni dhumaa fi innani sinii laadhu macaafa Luqqaasa Maatiyuus boqonnaa 24 lakkoofsa 23 kanan sinii kennuudha. Kun immoo Yesuus waan inni dubbate waan Maatiyuus caafedha. Yesuus milkata garaa garaa kenna irraa of eeggachiisuusa. Yesuus gorsa yeroo inni kennu of eeggadhaa jedhu jedhee namatti himudha. Akkas jedha yeroo sinii dubbisa boqonnaa 24 lakkoofsa 23 egaa yeroo sanatti namni ilaa masiin as jira yookiinis achi jira yoo isiniin jedhe hin amaninaa. Misiyoonni sobaaniitii fi raajonni sobaa kaanii yoo danda'ame warra waaqayyoofame iyyuu akka wallaalchisaniif milikkita gurguddaa fi dinqii baay'ee agarsiisu. Kunoo ani dursee isinitti himeera jedhe. Kanaafiyyuu yaadannoo keessan keessatti, laphee keessan keessatti jecha Gooftaa Yesuus Kiristoos jedhe kan akkan irraanfanne adalaa keessan siniin jira. Subscribe, share, like, comment yaada keessaniif immoo nu barreessuun hin irraanfatinaa. Karaa social media daandii wangeelaa show nu argachuu dandeessu. Karaa fuula Facebook keenya akkasumas karaa Telegram daandii wangeelaa show nu argachuu dandeessu. Yaadi keessan nu jabeessaa. Amma torbeetti torban gaarii Waaqayyo isin wajjin haa ta'u.